akkasanii maraatti gurtan dubbannus jennee akkamitti zumminni dabar hin dandeenye garaan hin dandeenye namni araara kana taqaawwamtan baay'ee nama asaazantan lakkaasintu dhiiga namaa bare lakkaasin hojiniin agarraa iyyaa baane lakkaasin hojiniin sagalee kan ta'a baane sin lakkaa warra araaran barbaan ammallee bakka jirtan rabbiin adagaan tan isinirraa nagahu waaqayyoo jiraate jechuudha dhuguma ummata sanii dhiiga ummata sanii rabbiin sinaa kaffalchiisu namni nageenya barbaadeedha yaa rabbii koo galatuuma jettanii sa'aatii arraa kana rabbii keessan galateeffasuudha manna cirraashinu akka maraaraman jettanii viidiyoo nagaa oltanii asirraa akka konkaadha maraataa oltanii akka saree maraattuudha nu kan barbaadnu nageenya ummanni keenya kan barbaadu nageenya biyya ofii keessatti kabajamuudhaaf biyya ofii keessatti nagaan bee nagaan galuudhaaf sin biyya ormaa keessatti akka barbaadanitti jiraachaa akka saree maraattu godhatan. Egaa akkuma obboleessi keenya kun jedhetti jechuudha namoonni baay'een jechuudha kan sobdanii fakkeessaa turtanii namoota kaawwan warra dhugaaf ba'u dhugaadhaaf sagalee ta'u wajjiniin iyyaa turtanii lakkaa isin sobdanii malee jechuudha akka nageenyi bu'u. Akka imimmaan harmee keenya qoru akka uummanni keenya haadholii abbootiin keenya nagaan ba'anii galan akkasuma oolanii tooni galgala mana isaaniitti galanii boqonnaa fudhatan hin barbaadan ture jechuudha walumaa galatti isin soba iyyaa turtanii jechuudha ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam isaa kana keessan aan obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kana faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kootti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na bira qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa maaliif jennaanii warri sobdanii duraanii nagaa barbaannaa nagaan nu habuu araara jechaa turtan jechuudha. Fakkeessaa akka turtan isinirraa hubatama jechuudha. Maaliif jennaanii kanarratti namoonni baay'een sirrii miti jettanii warri irraa dubbataa jirtan jechuudha. Hunda keessan osoo hin taane namoonni tokko tokko araarri kun sirrii miti karaa sirrii ni miti jechaatii jirtan jechuudha. Nuti sanas ta'ee kana kallattii kamiiniyyuu nagaa barbaannaa maatiin keenya akka nagaan ba'anii galan akka qe'ee isaaniitti irratti nagaan bobba'anii galanii tooniyyuu daa'imman isaanii guddifatanidha kan nu barbaannu hunda caalatti kallattii kamiinuu haa ta'u karaa sirriis haa ta'u sirrii mitis haa ta'u maaliif jennaanii nagaa dursa waan hunda isaatirrayyuu jechuudha maaliif arginee jirra maaliif waggoottan kana keessatti lubbuun meeqatamti akka dhumu dhiigni ilma namaa guyyaarraan akka bishaanii akka lafa dhiqaa ture hundumti keenyayyuu waan waliin argaa turre garuu immoo kana keessaa warri sobanii toonii iyyanii asiifachii fi gamaaf gamanaan ummata walitti wannochaa buusaa turanii sobaniitii jechuudha. Maaliif jennaanii miidiyaa kanarraa tokkoffaa kan ta'ee tooniyyuu yeroo kamiyyuu jechuudha karaa sirrii miti jedhee namoota baay'eedhaan kan mormii asiifachii wannoo jedhu yoom dhabame kan miidiyaa kanarraa amma guutanii jiru baay'een isaanii. Garuu mootu ummata keenya haadholii abbootii keenya faayidaa tokko fiduu hin dandeenye fiduu isaaniis hin agarree. Warri asirraa caffaraa oolan kun jechuudha. Namoota hunda isiniin jechuu miti. Gaafan kana dubbadhu jechuudha. Kanaaf namoonni akkasii suni maaliin ajandaa godhatanii tooniyyuu faayidaa dhuunfaa isaanii akkamittiin miidiyaa isaanii akka guddifatan qofaaf malee dhuguma lapheen isaanii dhukkubsatee dhuguma haadhaaf abbootii isaanii biyya keessatti rakkatee obboleewwan isaanii osoo ijaan laalanuu akkatti billaadhaan mormirraa bu'ee teodoo ta'ee jechuudha. Dhugaaf dhaabbatan dhugaaf iyyan osoo ta'ee har'a maaf kuni ta'ee maaf araarri bu'ee maaf karaa kanaan ta'ee jedhanii toonii mormii hin kaasanii jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maaliif jennaanii nuti baay'ee miti mee namoonni rakkoowwan akkasii naannawaa keessan lafa isin jirtan maatii keessan irratti ga'ee jiru baay'ee miti sa'aatii 24f yaa rabbi nagaa fidii maatiin koo irriiba nagaa rafanii haa bulan jettanii mee kadhannaa gootanii beektanii maaliif isin kan jirtan biyya keessa miti biyyaan ala warri amma sirrii miti maaf ta'e jettanii mormiiwwan adda addaa kaasitan kuni biyya keessa jiraattanii dhuguma osoo maatiin keessan irratti rakkoon akkamii akka ga'e ijaan agartanii harmee keessan irratti ga'uusaa osoo agartanii maaliif jennaan haadhi Oromoo tokko nama kamiifiyyuu haadha harmeen obboleewwan keessanii bo'a kan jirtu akkuma haadha keessaniitti ilaala osoo haadha koo taate osoo nani bakka sana bu'ee osoo maatii koo ta'ee cidhaa bakka sana bu'aa ilaala yeroo kan Oromoon tokko jettanii tooniyyuu jechuudha faayidaa dhuunfaa keessaniitii fi asiifachi lallaba dhiyeessitu ammootu gaafa
kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Kuniyyuu baay'ee miti hamma ta'e tokko furmaanni hamma ta'e tokko maaliif sa'aatii kana mee dhugaan isiniin jedha isinii nyaatanii quuftanii hundaa'u ijoollummaa keessan bira akka barbaadanii taphattanii lafa garaa keessanii geessaniiti ka biyya irraa baatan hamma fe'isoo ta'e har'a garuu daa'imman waggaa 10 waggaa 12 akkoo baanii galuu makaraa itti ta'eeti akka bineensa sanatti daggalatti galanii dhokatanii jechuudha. Hirriiba malee midhaan malee jiraataa jira. Maaliif yoo qabama argan qaamni mootummaa sii butaa kun warri daggalaa sii butaa kottuu meeshaa baadhuu kan aqimi isaaniitii olu dandeettii isaanii hin taane jechuudha. Kanaaf isin dhugumatti rakkoo san keessa geessanii rakkoon sun maal akka ta'e waan hin hubannee fi faraduu hin dandeessu ammallee jechuudha. Kanaaf walumaa galatti sobdanii fakkeessaa turtanii sobdanii asiifachi iyyaa turtan malee dhugumaa imimmaan haadha hiyyeessaa keessa keessan isin dhukkubsee akka hin taane kun asumarraan ragaa isinitti ba'a. Warroonni amma kuni ta'uu hin qabu jettanii kallattii kamiiniyyuu gungumaa jirtanii kanaaf iyyuu durayyuu soba kan isin ijaa turtanii jechuudha. Dhuguma garaa keessanirraa laphee keessanirraa fudhattanii dhukkubni haadholii abbootii keenyaa isinitti dhagaame dhukkubni daa'imman ol deemaa har'a akkanatti jechuudha. Barumsa dhabanii barumsarra immoo lubbuudhaan jiraachuu dhabanii imman isaanii akkanatti dhangala'u kallattii kamiiniyyuu beela'anii asiifachi mangada irratti urufatti kufanii tooniyyuu jechuudha. Akkanatti agartan kuni dhuguma inni isinitti dhaga'ameeti miti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maaliif jennaani sa'aatii kana keessa baay'ates xiqqaates kallattii kamiinuu karaa dhugaas ta'e sirrii namni kamiyyuu jechuudha. Dursaa akka haadhaaf abbootiin isaanii maatiin isaanii asiifachi qeessaan irraa rakkataa jiran kun boqonnaa argatantu barbaadamaa jira. Waan barbaadan sana booda qas jettanii gaafachuu dandeessan kallattii kamiinuu jechuudha. Maaliif jennaani nagaa kan dhabame maaliif kalaas hin jettan kanaanis arginee jirra. Maaliif haadhaaf abbootii keenya ijoollee obboleewwan keenya dhabnee ilma namaatu dachee irraa xaragame malee furmaata tokko nagarre. Amma mootuyyuu haa ta'u karaa kallattii kanaanuu gaafa jedhamu sirrii miti akkas ta'uu miti hin qabu jettanii warri sirriitti jechuudha. Akkanatti gubattanii dubbattan kuni maaliif akka jecha keessanii osoo hin taane waaqayyo guyyaa hundu sa'aatii kam keessatti jechuudha guyyaa kam keessatti iyyuu waaqayyo deebii qaba. Maaliif dhufaatii tura malee gaafa dhufe waan kam keessatti iyyuu deebii qaba. Haa ta'u malee jarri har'aa kuni arganiiti waa baay'ees laalaniitu iyyuu jechuudha. Amma miidhaa isaa faayidaa isaa wal bukkee qabanii laalaniiti tarii karaa nagaa kanaanii biyaansii kalaa akka uummanni keenya kana dura agartanii jirtan ba'anii toniyyoo isgoo jechaa turanitti akkasumas immootu nama akka horiitti camadanii jechuudha. Farda luugamanii bahanii akkasitti bu'aa turan suni dhugumatti yoo milaata imman isaanii sun deebii qabaa jenneetiyyuu hundi keenya irraa dubbataa turre. Garuu warri dhugaaf dubbatus jira warri immoo sobaaf dubbannus jira as keessatti jechuudha. Kanaaf jarri kuni tarii imman uummata isaanii kun itti dhagaameetu iyyuu hamma dandeettii isaaniitiin duraanis karaan isaan deeman karaa kam akka ta'e ammas immoo karaa kamirra akka jiran beekaniitu iyyuu dhufan. Isin immoo warri sirrii miti jettaniin kun ammas deebi'aa makka kaleessa isaatti gaduma deebi'aati uummanni keenya haa xaragamu jechuu natti fakkaata jechuudha. Egaa hin beeku maaliif jennaan gaafa akka kanatti ilaaltanii keessa keessanitti osoo hin yaadini aariidhaan dubbattan akka aariidhaan dubbattan isin taasisa. Egaa obboleewwan kiyya dhugaan isiniin jedha. Hamma mana keessan dhufee balbala keessan rukkutee maatii keessan irratti wanta akkasii sun ta'utti eegdan taanani eeggadhaa in agartani. Maaliif jennaani arraba har'a ittiin faraddan kana guyyaa tokko balbala keessan rukkutee gaafa mana keessanitti isinitti dhufee isiniyyuu hammam akka dhukkubbiinsaa namatti dhagaamu hammam akka irriiba nama dhowwu biyyarraayis yoo fagaanne irriiban arganne. Maaliif jennaani yoo maatiin keessan nagaan ba'anii galan yoo obboleewwan keessan nagaan ba'anii galanii isin nagaa argattanii irriiba nagaa raftanii akka barbaadanitti biyya namaarra soo ta'e hojjetattanii hojii keessan ooltanii galuu dandeessu jechuudha. Garuu biyya keessatti maatiin keenya nagaa hin qaban taanan obboleewwan keenya nagaa hin arganne taananii wanti anaaf nagaa naaf kennee sammuun koo boqannaa qabaatee hin beeku ba'ee galuu natti hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf namoonni har'a wanti kun sirrii miti araarri kun sirrii miti jettanii tarii balbala keessaniitu gaafa isinitti dhufee isiniif gala sanammootu waaqayyo waan hundumaaf iyyuu jechuudha. Ilmi namaa kamiyyuu waan facaafate hammata waan ta'eef akka hojii keessaniitti taatuma eeggadha. Maaliif warri akka
seexana kan araara jibbu jechuudha. Akka seexanaatitti akka namni walitti bu'u bichaa akka dhiigni ilma namaa dhangala'u qofa. Akka ilmi namaa lafarraa xaragamu warri barbaadan suni isin hojiin keessan hojii seexanaati waan ta'eef kan araara namaa jibbu kan ilma namaa walitti buusu seexana. Kanaaf guyyaa tokko isiniif galuu danda'a. Karaan sinarra jettan kuni ifa isiniif ta'uu danda'a. Maaliif hin beekamu? Maaliif jennaani namni hammam takka yoo jechuudha. Hammam takka yoo farade waaqayyoon caalatti faraduu hin danda'u. Kan aangoos qabu kan firdii qabu firdiin harka jiru eenyudha? Rabbi tokkicha qofa waan ta'eef rabbiin immoo imimmaan haadholii keenya, imimmaan obboleewwan keenya, imimmaan abbootii keenya akka kanatti jechuudha. Rakkoo tokko malee badii tokko malee akka kanatti qe'ee isaaniitirraa mannananii akka kanatti galgalaa ganama waaqayyootti bu'aa jiranii ammas taanaan rabbi kana caalaa nagaa isaaniif haa fidu. Imimmaan isaanii sana rabbiin lafan kaa'ini. Maaliif jennaan dhugaan akka eessa jirtu waaqayyoof ifaa. Ammas waaqayyoo kan dhugaa tokko malee jechuudha. Awwaalamanii dhugaan isaanii dhokatee afellee jechuudha. Rabbi dhugaan isaanii haa baasu. Waaqayyo dhiiga isaanii lafatti hin gatini. Kanaaf obboleewwan kiyyaa namoonni gochaawwan akkanaatirraa dubbattan gocha akka kanaatitti hojjettanii of eeggannoo cimaa godhaa. Maaliif jennaani har'a waa baay'ee jechuu dandeessanii tarii boru gaafa mana keessan dhufe akkamitti akka kanarra jettan kana deebistan dhabda waan ta'eef egaa nuti sanas ta'ee kana kallattii kamiiniyyuu kan nuti barbaannu nagaan haa bu'u. Maaliif jennaani yaa jiraatan miskiinni waa tokkoyyuu hin beekne kan ba'anii hojii isaanii malee waa tokko keessayyuu harka hin qabne haadholii abbootiin keenya yaa jiraatani ilmaan isaanii haa guddifatan. Maaliif jennaan amma waaqayyo isaaniif kenne umurii rabbi isaaniif ayyame haa jiraatani. Maaliif isaanoo waan kam keessayyuu harka hin qaban. Waan tokko keessayyuu namni waan miidiyaa kana dubbatamu kana keessa odoo miidiyaa maali jettanii gaafattanii kan waan sarraa isiniif himne jira jechuudha. Maaliif jennaan hojii isaanii malee wantoota asiifachi miidiyaa irra deemu kallattii kamiiniyyuu ilmi namaa akka bineensaa wal nyaatu kana kan quba hin qabne jira. Meeqatama jira namoonni akkas akkasii jechuudha. Kanaaf isaan sun haa jiraatanii miskiinni rabbi haa jiraatan. Maaliif isinarra akkanatti faraduu dandeessanii gaafa bakka sana buutan garuu amma makkaanni ulfaatu isiniif galuu jira. Egaa obboleewwan kiyya sanas ta'ee kana kallattii kamiiniyyuu waaqayyo nagaa nu haa fidu. Rabbi hunda keenyayyuu karaa isaarra nu haa qabu. Karaa seexanaan hunduraa haa dhosku. Rabbiif wanti hundumtu ifaan isiniin jedha. Nagaan naaf tura. Turtii gaariin isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti.